Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo. Nageenyi keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti isin haadha qabu jecha. Daawwannaa keenya kanarraatiin gara godina Harargee Bahaa Aanaa Gooroo guutuu bulchiinsa magaalaa Baroodaa isin daawwachiifnaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin daawwadhaa kan isiniin jiru anis Muhammad Ahmadi. Itti gaafatamtuu bu'uuraalee misooma bulchiinsa magaalaa Baroodaa Aadde Dastuu Abdiitii wajjin iddoo inni ishiitii fi bara 2017 itti ijaaraa jiran irratti gaafii deebii waliin taasifnee jirraati. Nu waliin daawwadhaa isiniin jennam. Duraan dursee maqaa keessan guutuu fi gahee hojii teessanii nuuf ibsaa. Maqaan kiyya Dastuu Abdii Abdallaatiin jedhama. Itti gaafatamtuu bu'uuraalee misoomaa magaalaa Baroodaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo. Iddoo inni isheetii fi horsiisa loonaannaniitiif gabbisa dibootaa Aadde Dastuu Abdii akkatti aanutti kan nu daawwachiisan taati. Nu waliin daawwadhaa isiniin jennam. Uummata keenya mari'achiisnee jirra. Namni killee abbata kan nyaateefi namni biddeena kudha sadi nyaate aynatti akka ishee kuma saayinsiin qorattetti. Kanaafuu uummanni keenyalleen kanarraa fakkeenya fudhatee manaa manatti horiis lukkuus akka horsiifatan uummata keenyallee mariisisnee jirra. Ammallee kanuma akkasii qabu ni jira. Kanumaan inni isheetii fi kana hojjechuun baay'ee bareedaadha. Mootummaan keenyallee naa galatoomuun kan isheetii fi kana fidee kalabanuu qabsiise. Egaa inni isheetiif kun dhaloota borootiif faayidaa qabeessa waan ta'eef jecha hawaasni keenya bal'aanis nu cinaa dhaabbate akka galmaan geenyu jechuudhaan Aadde Dastuu Abdii ergaa dhaammataniiti jiran. Uummanni keenya dhaamsaan uummata keenyaaf qabu inni isheetiifiin tona lafa qabsiisuudhaaf hanga gandaa hanga gareetti hanga abbaa mana dhuunfaatti inni isheetiifi kana lafa qabsiisuudhaaf hawaasni keenya akka nu bira nu cinaa dhaabbatanii jaanii. Galatoomaan isin jaisinis. Itti gaafatamaan dhimma diinagdee fi itti aanaa bulchaa bulchiinsa magaalaa Baroodaa kan ta'an obbo Sofiyaan Abdurrahmaan yaada inni isheetii fi kanarratti gaafii deebii waliin taasifnee jirraati. Nu waliin daawwadhaa isiniin jennam. Maqaa keessan guutuu fi gahee hojii teessanii duraan dursee nuuf ibsaadha. Maqaan kiyya Sofiyaan Abdurrahmaan jedhama. Itti gaafatamaa diinagdee fi itti aanaa bulchaa magaalaati. Isheetii fi kana yeroo hojjetan lafa kana irratti obbo Sofiyaan Abdurrahmaanis yaada isaanii akkaataa itti eegalan nu kannaniiti kan jiranidha. Akka biratti lafti tun lafa inni isheetiif jennee qopheessine hojii isaarraa jalqabna. Lafa kana lafa isa waan fakkaatu kana bajetan maashinaan hojjenne kana haamnee qulqulleessine erga san booda kilaastara loonii fi kan lukuudhaatitti adda baafne jecha akkaataa diizaayiniin mootummaa naannoo Oromiyaa qopheesseen irratti qopheessine amma hangartuu hara gara gadii jiru sun sheedii inni sheedii fi looniiti. Achirratti baay'ata mana qopheessaatiin sheedii lamaatu ijaarama. Gara ammaas garuu kana kun sheedii lukuudhaati. Iddoon ammaan tana argaadha keessa dhaabbachuu jiru kuni iddoo horsiisa lukuudhaati jechuudha. Horsiisa lukuu kuni kilaastara lukuudhaa jennaani sheedii akkaataa qajeelfamaatiin isaa taa'een ni qabata. Ammaaf nuti immoo sheedii asirratti lama karoorsinee tokko hojjechaa jira tokko asitti deema. Kanarraa isa kun immoo dargaggeessa hojii dhabaa warra hojiidhaan gurmeessinee lukuu itti qopheessanii itti galchu. Galchanii jireenya isaanii akka danda'aniidha. Wanti hojjetamaa jiru jira. Dargaggoonnis warri lukuu kana dhaleessan ammumaan warri qophaa'ee jira. Isa kana fiduudhaaf jechaadha. Egaa iddoolee inni isheetii fi kanas obbo Sofiyaan Abdurrahmaan akkuma daawwachaa jirtan kanatti kan nu daawwachiisanidha. Iddoon kun amma lafa furdisa looniiti. Furdisa loonii tokkoffaan asirraa eegala mana kanarraa. Isatti aanee sheediin ni dhufa. Asiin jecha. Haaluma innis lafaatti deema. Kilaastara furdisa looniitii asirratti yaadama.
Isa duwwan loon namni jira. Mana kana gara duwwaa. Achumaan innis mana gad deemaa jira. Gara duwwaatitti kilaastara tokko innis mataan isaa. Kilaastara mataan isaa jechuun haala kanaan hojiin kan hojjetamaa jiru. Akkuma irratti waan agamma hojiin kun booda gaafa tokko irratti loon hojii amman tana uumamaa jiru carraa qofaa carraa hojii yeroodha. Asirratti dargaggoonni ammatillee hojjechaa jiru kun hedduutu itti hojjechaa jira. Booda ammas warri loon kana ni galchan jennu waldaan gurmaa'aniiti. Waldaan gurmeessineeti. Loon kana asitti galchanii isaan itti hojjetan jechuudha. Egaa iddoolee inni isheetii fi kanas obbo Sufiyaan Abdurrahmaan akkuma daawwachaa jirtan kanatti kan nu daawwachiisanidha. Soloniti isa kattaadha kan jiru kun kana kun kaloo aannanii inni loon aannanii kun kana asirraan gaggeema jechaadha. Loon aannaniiti. Kun ammoo kan furtisa loonii dibootaati. Diboonni asfaan saayitii kana qabatee hilaa hanga lukkuu saayitichi saayitii sayit deemanii jechuudha. Haala kana kilaastara shanii jara basirratti akkatuma kana itti fufamu. Halooti asbanni gad deema jechuudha. Egaa mee bulchiinsi aanaa Gooroo Guutuutoo hangam takka yeroo isin innisheetiif kan hojjechaa jirtan deeggarsa isinii taasisaa jira? Deeggarsa isaan taasisan deeggarsa bal'aa of taasisaa jiran. Cinaa dhaabbatanii arganii guyyaa ogeessaa ta'uu arganii qaamaan illee argamaniiti kan daawwachaa jiranii. Jalqabarraa kaayee kana hojii hojjanne itti jiran. Egaa yaada bal'aa nu laachuu keessan kanaaf gaa yeroo teessan qaalii aarsaa gootanii maqaa daawwattoota keenyaatiin guddifnee isin galateeffannaa galatoomaa ulfaadha. Itti gaafatamaan dhimma hawaasummaa magaalaa Baroodaa obbo Kadir Abdukariimis yaada waliigalaa innisheetii fi kanarratti nuuf laatanii kan jiraniiti. Nu waliin daawwadhaa isiniin jennaan. Kilaastara innisheetiitii gabbisa loonii furdisa loon aannanii fi lukkuuti asitti ijaaramaa jira. Isa kana gaa karoora keenya sheedii kana qofatti sheedii 15 amma sheedii 3 ijaaramaa jira. Ganaa sheediin itti deemaa jechuudha. Lafti kun duraan lafa bu'aa kan nun turre. Lafa kanumatti iddoo ni jiraami waa takka coqorsa marga loonitillee hin magarsiifne. Lafa san ture hayyee lafa kana haa misoomsu nu jenneeti selekti godhaa eegalle. Yeroo kana dhufne maashina kireessineeti magaalaa Qobboorraa finne maashina kana cabseeti achi gaate ganaallee bakka ganaa akkana cabsine sheediilee hedduu asiin fuudhe jechuudha. Kilaastara guutuu sanatti uumneeti lafa gartee faayidaa takka osoo hin kennin akkanuma ta'aa jiru kana akka namni irraa carraa hojii uumee irraa bu'aa argatu madda galii uummatee irraa of jiraachisee maatii isaatti illee jiraachisee biyyallee jijjiiru goonaa jenneeti irra karoorfanne eega selektii goone booda maashina akkasii finne kana gaamma asirra geenye jira jechuudha. Inni kun sheedii lukkuuti. Inni sanka furdisaati. Inni kan loon aannanii jechuudha. Kun sheedii lukkuuti kun horsiisa lukkuuti. Kana qofaa miti kabiraatti gana dabalama. Akkanatti asiin gana dabalama. Lafa gaata mana ni gartaame kana. Kanatti gana dabalama. Kana qofaa miti kun kalukkuuti imma. Inni kun egaa sheediin ni ijaarama. Himaataan itti ijoollee hojii dhabdoota itti gurmeessina. Ni caalallaa ni gurmeessina. Ni qusatanii lukkuutti galchan jechuudha. Waggaa 3 hanga 5 irraa misooman jechuudha. Tole iddoon kun amma akkanatti raasaa ta'ee raareetti akkana mul'atee bareedee mul'atu kun duraan akkuma kunoo akka isin olaaltu kana laal kanarra fokkotaa jechuudha. Kana egaa maashinni akkana godheeti iddoon kun akka misoomaaf ta'u goone kan hin jiru kana isa kana jechuudha. Amma kana achirraa kaasee hanga asitti gana loon furdisaatu itti ijaaramu sheedii loon itti furdifamu jechuudha. Diboota naannoo kanatti kan beekamu diboota yookiin qotiyyoo furdisuudha jechuudha. Isin kun
amma dibichi qarshii kum jaatam kuma torbaata hin bitamu ji'a sadii akkas Ayyee. yoo as keessatti qallabame tursiifame Ayyee. salphumatti kuma 550 hanga kuma 200 baasaa jechuudha. Laaligaa namni hanga san Ayyee. jabaatee mudhii isaa hidhatee Ayyee. dargaggeessee jechuudha. Jabaatee hojjete. Ayyee. Yeroo muraasa keessatti waggaa 3 hanga 5 kan hin jiru sun ta'in Ayyee. waggaa tokko keessatti Ayyee. ofii badhaadhee Ayyee. nama biraatiif bakka buusee Ayyee. ofii karaa investii biraa ce'uu danda'a jechuudha. Wale dargaggoota keenya eebbifamtoota yuunivarsiitii irraa eebbifaman Ayyee. kolleejiilee garaagaraa Ayyee. warroota gartee kutaa 12 xumuranii Ayyee. maatiin isaaniillee barnoota dhuunfaallee barsiisuu hin dandeenye jechuudha. Ayyee. Isaan kana calallee jira jechuudha. Ayyee. Fakkeenyaaf akka eebbifamaa nama 18 qabna. Ayyee. Eebbifamtoota yuunivarsiitii dhaabbilee barnoota olaanoo irraa eebbifaman Ayyee. nama 18 qabna jechuudha. Nama 18 kana Ayyee. dabalata kolleejii garaagaraa irraa warra eebbifaman Ayyee. dabalata warra kutaa 12 irratti Ayyee. qishoo qabxiin jalaa gabbuute kan maatiin isaanii barnoota dhuunfaallee barsiisuu hin dandeenye. Ayyee. Isaan san calallee jira jechuudha. Calalleeti Ayyee. leenjii interpreneer Ayyee. fakkeenyaaf sadarkaa anaatti kaleessaa fi dangata carraa taatee fudhachaa ture jechuudha. Ta'arrallee fudhachaa jiran. Ayyee. Leenjiin san amma nuuf bu'aa qabeessa jechuudha. Isaanii maka fayyadu nuu kana fayyadu. Nu warra silaa hojii nuu kana fayyadu. Ayyee. Warroonni amma isaan san akka leenjii sana hirmaatanii fudhatan goone jiran. Yeroo as deebi'an Ayyee. asittis finneeti ni daawwachiifna. Isaan san ni gurmeessina. Ayyee. Ni gurmeessina erga gurmeessine hojii galchina jechuudha. Ayyee. Iddoo yoo qopheessine akka mootummaatti mootummaan Ayyee. iddoo qopheessa. Iddoo kana fakkaatu kana qopheessinee jirra. Ayyee. Iddoo yoo qopheessine Ayyee. ijoollee yaada qaban jechuudha. Yaadni isaanii kaapitaala. Beekumsa qaban. Ayyee. Beekumsi kaapitaala guddaa. Dabalata Ayyee. waan gartee kaapitaala ka'umsaa ta'u mootummaan baankii siinqee hundeessee jira jechuudha. Ayyee. Baankii siinqee hundeessee jira. Karaa baankii siinqeetiin Ayyee. salphatti maallaqa argatan. Salphatti saayitii iddoo qabanii Ayyee. irratti dalaganii waggaa muraasa jijjiiramanii jechuudha. Baadhaa jajjabaadhaa Ayyee. mul'isaa hojiilee akkana mul'isaa dargaggeessaas gurmeessaa gorsaa Ayyee. karaa miidiyaa fidaa miidiyaa fayyadaman Ayyee. mootummaa hojii haa dhaabbatan haa gurmaawan Ayyee. haa jijjiiraman haa misoomaniin jaagalatu. Galatoomaa ulfaadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo qopheen innisheetii fi magaalaa baroodaatan isin daawwachiifne hanga ammaatti daawwattan kana tureeti. Qopheessee dhiyeessuudhaan akka isinii waliin ture Muhammad Ahmadi. Torban yoo rabbi jee qophii wal fakkaataa biraatiin hanga walitti deebinutti har'aaf gama kiyyaan nagayaatti.